Yooyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun KB2 birraa odeeffannoo saayitii kanaa simbiraan keenyaa oduu waliin ani Keemboon Abrahaam. Dhaabbanni tola ooltummaa erkoo lammii barattoota 650 oliif meeshaalee barnootaa gumaachuu beeksise. Dabalataan akka itti isiniif dhiyaata. Dhaabbanni tola ooltummaa erkoo lammii barattoota harka qalleeyyii 650 oliif meeshaalee barnootaa gumaachuu beeksise. Hojii tola ooltummaa gannaatiin dhaabbanni tola ooltummaa erkoo lammii bara barnootaa kanatti dhaadannoo lammiin baratee of ta'ee jiraataa jedhuun godina Wallagga Lixaa, aanaa Najjoo, aanaa Laaloo Assaabii, aanaa Noolee Kaabbaa, Qilxukaarraa fi Gimbiitti barattoota harka qalleeyyii 650 oliif meeshaalee barnootaa guutuu gumaachuu hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kan ta'an Yuunivarsiitii Dambidollootti barsiisaa fi ogeessa fayyaa kan ta'an barsiisaan Dabaloo Ittaanaa dubbataniiru. Dhaabbanni tola ooltummaa erkoo lammii erga hundaa'ee yeroo muraasa ta'us hojiilee tola ooltummaa gurguddaa akka manneen haadha hiyyeessaa hedduuf bakkeewwan garaagaraatti ijaaree daandii irraa kaasuudhaan itti galchuun namoota qalbiin isaanii darbeef yaala garaagaraa taasisuu barattoota harka qalleeyyii kutaa gadii hanga yuunivarsiitiitti tumsuudhaan barsiisuu namoota dhukkuboota garaagaraa qaban dhaabbattoota jajjaboo waliin ta'uudhaan yaalchisuu barattoota qaroo dhabeeyyii carraa barnootaa hin arganneef haala mijeessuuf kanneen biroo hedduu irratti hojjechaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u yeroo ammaa kanas daa'imman miilli isaanii dabee jiruuf dhaabbata Seashore Itoophiyaa fi Koor Hospitaal waliin ta'uudhaan yaalchisaa kan jiranii fi haaluma wal fakkaatuun aanaa Laaloo Assaabii fi aanaa Najjootti manneen haadha hiyyeessaaf ijaaraa turan ijaarsa isaa xumursiisuun yeroo dhiyootti eebbisiisuuf qophiirra jiraachuu hojii gaggeessaan dhaabbatichaa barsiisaa Dabaloo dubbataniiru. Itti dabaluunis dhaabbata kana waliin ta'uun dhaabbannis ta'ee namoonni dhuunfaa biyya alaaf biyya keessa jiran akka harka qalleeyyii deeggaraniif waamicha taasisanii jiru. Yeroo sooroma baatu tola ooluuf hin karoorfatin amma osoo humna qabduu warra humna hin qabneef humna ta'i jechuudhaan kan dubbatan eeyyee nama gargaaruuf nama ta'uun qofti ga'aadhaan rakkataa tumsuun waaqaaf liqii liqeessuudha jedhaniiru. Kan gabaasee Keemboon Abrahaam. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabanne kanneen hanga ammaatti daawwattan turanii sagantaa keenyaa afaan kanneen biroo waliin turtii gaarii.